Moltaan dhaggeeffattoota keenya baga bara 2021 keessan sagantaa keenya irraa keessatti waan bara 2020 keessa addunyaa mudatee darbee gaggabaabsinee qixeessineerra. Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa sajjechaa caaluu booda guyyoota 3 hokkaraan darban irratti qorannoo gaggeessaa ture gabaasa dhiyeesseera. Qondaalli jaarmichaa waa'ee hidhamtootaa irrattis waa dubbatan qabu simbiraan geenya. ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ namoonni ajaja mana murtiin ala hidhamanii jiran jiraachuu quba qabna. Bakka tokko tokkotti immoo qabiinsi hidhamtootaa baay'ee yaaddeessaa akka ta'e hubanneerra. Kunneen hunduu dhimmoota nu yaachisan waan ta'aniif itti dhiyeenyaan ni hordofna. Ambaasaaddarri Itoophiyaa Itaalii jiran bakka agituun itti ajjeefamte deemanii maal jedhan waan odeeffanne qabna. Weerarra waan isaa maroo lammaffaa Oromiyaatti deebi'eera. Kanneeniif odeessaalee gaggabaaboo addunyaatti dabaluun kan isiniif dhiyeessu ana Hamza Hussein. Dhaggeeffattoota keenya baga nagaan gara bara 2021tti ceetan isiniin jenna. Addunyaan bara 2021 weerara koronaa vaayirasii jala taatee simattee jirti. Bara 2021 jedhee wayita jalqabu kan eegale weerarri koronaa vaayirasii haga yoonaatti lubbuu namoota miiliyoona 1.82 caalanii galaafachuun miidhaa fayyaa hamaa geessuun alatti miidhaan gama diinagdee hawaasummaaf siyaasaan qaqqabsiises laayyoo miti. Biyyoonni hedduun sodaa weerarichaa filannoo dabarsanii goolama siyaasaa hamaaf saaxilamaniiru. Kan ija jabaatanitti deemanii milkaa'anis jiru. Kanneen sababa filannoon darbeef goolama siyaasaa keessa galan keessaa Itoophiyaan tokko. Barri 2020 gama weerara koronaa vaayirasiin qofa miti ka addunyaa rifaatuu keessa galche. Bara kana keessa addunyaan namoota gameeyyii hedduus dhabdeetti, keessattuu Afrikaatti gama kanaan miidhaa guddaan mudateera. Namoota gameeyyii fi qaroowwan sabaa Afrikaan bara 2020 keessa dhabde keessaa akka lakkoofsi Itoophiyaa waxabajjii 22 wiixata galgala magaalaa Finfinnee naannoo Galaan jedhamutti itti dhukaafamee ka ajjeefame artistiin gameessi Oromoo Haacaaluu Hundeessaa tokko. Mirga Oromoof wallee isaan qabsaa'aa ittis hidhamaa ka turee fi wallee warraaqsaan uummata dammaqsee jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti fiduu keessatti gahee olaanaa ka gumaache artist Haacaaluun ajjeefamuunsaa rifaatuu guddaa uumeera. Ajjeefamuu fi hidhamuu gameeyyii Oromoo hedduus hordofsiiseera. Gameessa Oromoo Jawaar Mohammad dabalatee hooggantoonni dhaabbilee mormituu hedduunis shororkeessummaa fi kaaniin himatamanii hidhamanii jiru. Namoota gameeyyii Afrikaan dhabde kanneen biroon ammoo umrii isaa waggaa 42tti ka boqote taphataa kubbaa miilaa Senegaal Papa Diop, saayintistii Afrikaa kibbaa umrii ishee waggaa 63tti COVID-19 duute. Bara apartaayidii hojii biizinasii jalqabee milkaa'ee yoo naga'uun umrii isaa waggaa 99tti ka du'e Richard Maponya, umrii ishee waggaa 73tti ka duute haakimiif quuqamtuun mirga namoomaa Somaaliyaa Hawwaa Abdii, umrii waggaa 93tti ka du'an pirezidaantii duraanii Keenyaa Daani'el Arap Moy, duula farra apartaayidii dursaa ka turtee fi umurii ishee waggaa 59tti ka duute Zindizi Mandela, umurii ishee waggaa 15tti ka duute taatuun daa'immanii biyya Uganda Nikita Pirli Waligiwa, akkasumas umurii ishee waggaa 36tti ka duute rogeettii fi falmituun mirga namoomaa biyya Tunisiyaa Lina bin Meheni isaan ijoo turan. Balaa abiddaa Austraaliyaa ajjeefamuu nama gurraachaa Ameerikaa George Floydin hokkara USF addunyaatti mudate, filannoon Ameerikaa fi lolli Itoophiyaa Tigraayitti mudates isaan ijoo turan. Barri 2020 kun bakkeewwan jirtan maratti maal buusee darbe. Barri haaraan 2021 hamtuu gatee gaarii fideesiniif yaa dhufu jenna. Ammas irra deebiin baga bara haaraa geessan. Oduu sattaanuun kibxata darbee kaaba Itaalii bulchiinsa Trentino keessatti ka ajjeefamtee agituu guddataa duuti ishee namoota hedduu rifaayiseera. Itaaliitti bakka buutuun Itoophiyaa Ambaasaadder Zannabuu Taaddasaa dhimmicha itti dhiyeenyatti hordofuuf waayilaa isaanii waliin naannichatti imalaniiru. Waan odeeffatan akkanaan dubbatu. Kantiibaa magaalattii waliin akka carraa ta'ee sagantaa dungoo ibsuu isheef qophaa'e irratti wal arganneerra. Naannichatti nama beekamtuu fi nama kabajamtu turte. Namoota naannicha jiran rakkoo maaliitu ture jennee gaafanneerra. Jibbi sanyummaa isheerra ga'u kana dura kaaftee waan turteef sanaa waliin kan wal qabatu yoo ta'e adda baasuuf qorannoon taasifameera. Akka carraa ta'e namichi yakka kana raawwachuu amanee achuma mana keessatti naannoo sa'aatii 5 booda qabameera. Yakka kana kan raawwate sababa maallaqaan akka ta'e dubbata. Garuu kun dhugumaan waan maallaqaa waliin wal qabateedha gaaffii jedhu kaafameera. Sababiin isaa ajjechaan ishee sukkanneessaa ture. Si'a 6 mataa ishee keessa rukutee ajjeese waan ta'eef sababni biraa yoo jiraate akka qoratamuuf gaafanneerra. Kan biraan ammoo qabeenya ishee waliin wal qabatee kantiibaa waliin haasofneerra. Dhimmicha irratti ilaalcha gaarii qabu.
hojiin ishee akka itti fufu barbaanna jechuun kantiibichi qabeenyi ishee namoota kunuunsuu danda'anitti akka dabarfamu taasiseera. Hojii ishee kanaan gosa re'ee baduuf deeman waan oolchiteef aagituun lammii Itoophiyaa qofa miti kan keenyadhaas jedhu. Bakka daldala ishee yeroon deemee daawwadhutti namoonni hedduu abaaboo kaa'aafii turani. Poolisoonni illee bo'aa turani. Amma qorannoon ajjechaan ishee gaggeeffamaa waan jiruuf maatiin ishees wiixata ganama gara kana ni dhufu jechuudha. ስለዚህ እነሱ ሰኞ ጠዋት ወደዚህ ይመጣሉ ማለት ነው። Gabaasa Komishinii Mirga Namoomaatti deebinaa ammoo duunga gabaabsee isinitti raayyaan ittisa biyyaa garee TPLF tarkaanfii irratti fudhatee foomsee ajjechaa maayikaadiraa qindeessaniiru ka jedhe Koloneel Yamaanee Gabra Mikaayil dabalatee hedduun ajjeefamaniiru jedhe deetaa duraanii ministeera geejjibaa Aadde Muluu Gabra Egzaabeer kanneen booji'aman keessa jiru. Taphataan sarara fuulduraa Manchester United Edinson Cavani miidiyaa hawaasaa irratti jecha afaan Spain hiika jibba sanyummaa qabu waan qoodeef paawundii 100 fi taphoota 3 adabamee jira. Oduun kan. Odeessataanuun komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhiittaawwan mirgoota namoomaa jecha artista Haacaaluu Hundeessaa booda guyyoota 3 jiran keessatti naannoo Oromiyaatti raawwataman ilaalchisee mata duree mootummaan ka jiru hin fakkaatu ture jedhuun gabaasa baaseera. Gabaasi kun qorannoo ogeeyyii komishinichaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa iddoowwan 40 ta'anitti adeemsan of keessatti ka qabate akka ta'e komishinarri komishinichaa Dr. Daani'el Baqqalaa himaniiru. Qorannichaan miidhamtootaaf maatii isaanii namoota dhimmicha ijaan argan ogeeyyii fayyaa qaamolee mootummaa humnootii nageenyaa gaafachuu fi sanadoota garaagaraa walitti qabuun ka qindaa'e akka ta'e himaniiru. Ibsa komishinichaa ka hordofee Habtaamuu Xibabuu Finfinneerraa dubbiseen ture. Eyyen galatoomii Hamzaa komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa guyyoota 8 ajjechaa artista Haacaaluu Hundeessaa booda jiran keessatti namoonni 123 lubbuun darbuusaa akkasumas yoo xiqqaate namoonni 500 immoo madaa'uu yookaan immoo qaamni isaanii miidhamuu kumaan kan lakkaa'aman immoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uu isaaniiti kan inni himee jiru. Komishinichi akka jedhuttis haleellaan kun gariin sabummaa irratti xiyyeeffachuudhaan gariin immoo amantaa namootaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan raawwatame akka ta'edha kan himame. Gama biraatti immoo namoonni siviilii sabaa fi amantaa kamiyyuu qaban haleellaa kanaanis miidhamuu isaaniiti kan dubbatamee jiru jechuudha. Garuu lakkoofsi namoota ajjeefamanii 200 akka caalu bal'inaan gabaafamaa ture. Komishiniin kun akkamiin 123 qofa gabaase sababa kaa'e qaba. Dhimma kanas komishinarri olaanaan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa gaafatamanii turanii Dr. Daani'el Baqqalaa jechuudha. Isaanis dhimmi kun lakkoofsi kun 123 jechuudha. Iddoowwan nuti deemnee qorannoo itti adeemsisne naannoo Oromiyaa keessatti iddoowwan garaagaraa 40 jechuudha. Kan iddoowwan kunneen irratti raawwatamedha jechuudhaan himaniiru. Haleellaa raawwateef eenyuun himatame komishiniin kun? Eyyen Hamzaa komishiniin mirgoota namoomaa haleellaa raawwatameef namoota fi gareewwan hokkaricha keessatti hirmaatan akkasumas immoo gama biraatiin qaamolee mootummaa yookaan immoo humnootii nageenyaa mootummaa gaafatamaa taasiseeti kan inni jiru. Keessattuu humnootii nageenyaa mootummaa wajjin wal qabatee namoota 123 ajjeefaman keessaa namoonni 76 humnootii mootummaatiin ajjeefamuu isaanii gabaasni komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa har'a dhiyeesse kun ni agarsiisa jechuudha. Dhimmicha irratti kan dubbatanis komishinichatti gorsaa dhimmoota mirga namoomaa kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattaadha. Sagalee isaanii dhageenyu. ሰማኮ ምርመራ ካደረገባቸው አካባቢዎች iddoowwan komishiniin mirga namoomaa qorannootti gaggeesse keessa akka fakkeenyaatti Dodola, Adaamaa, Burraayyuu, Amboo fi Awwadaayitti namoonni qaamolee nageenyaa mootummaan mataa, adda, laphee fi dugdi isaanii rasaasaan rukutamee ajjeefaman ni jiru. Miidhamtoota keessaas namoonni hiriira keessa hin turre kanneen balbala mana jireenyaa isaanii irratti ajjeefaman, jaarsoleen waldhabdee dargaggootaa fi poolisii gidduutti uumame furuudhaaf gidduu seenan, namoonni dhukkuba sammuu qabanii fi daa'imman keessa jiru. Iddoowwan muraasa kan akka Amboo fi Giinciitti namoonni gareen ijaaramanii meeshaa waraanaan qaamolee nageenyaa ajjeesanii fi miidhan jiru. Haalonni akkasii humni nageenyaa meeshaa waraanaa akka fayyadamaniif dirqamsiisuu danda'u. Haa ta'u malee iddoowwan baay'eetti humnoonni mootummaa meeshaalee miidhaa salphaa qaqqabsiisanirra meeshaalee lubbuu namaa balleessan fayyadamuu isaaniin hiriirtonni, jiraattonni naannoo fi qaamoleen nageenyaas dabalatee lubbuun hedduun gaaga'ameera. የህይወትና የአካል ደህንነት ተጋላጭነት ፈጥሯል። Kanaan wal qabsiisee komishinichi yaada akkamii dhiyeessee
jechuun keessattuu mootummaarraa waan eegamu fa'aa waan jedhe qaba. Eeyyeen koomishinichi keessattuu haleellaa raawwatame kana wajjin wal qabatee namoonni dhiittaawwan mirgoota namoomaatiin shakkaman murtee haqaatiif akka dhiyaatan akkasumas akka gaafataman akka taasisan mootummaa federaalaa fi kan naannoo Oromiyaatiif yaada dhiyeesseeti kan jiru. Gama biraatiin immoo kutaalee biyyattii biroottis yakki hammeenyaa uumamuu kan danda'u ta'uu isaa hubachiisuudhaan yakkoonni suukkaneessaa akka hin uumamneef yaaddoowwan jiran adda baasuudhaan hojiin of eeggannoo dursaa hojjetamuu akka qabus koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhaameeti kan jiru. Kana malees immoo iddoowwan amantaa fi sabummaa bu'uura godhachuudhaan haleellaan itti raawwatamuu danda'utti yookaan immoo iddoowwan dhimmoota kanaaf saaxilamoo ta'anitti eegumsi cimaan akka taasifamus koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa yaada kennee jira. Dhimmi biraan ammoo Abtaamuu erguma Hacaaluun ajjeefame kanneen hidhaman hedduun murtiin arganne kanneen mirga wabii eegamee fi haga yoonaa hin baanellee jiru mana murtiitti dhiyaachuullee poolisiin kan dhorkefaa jiru nullee gabaasaa turre dhimma kana irratti koomishinichi waan jedhe qaba. Eeyyeen Hamzaa dhimma kanas koomishinarri olaanaa koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqala gaafatamaniiti kan isaan turanii isaanis dhimma kana irratti deebii kana laataniiru. አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti manneen hidhaa garaagaraa keessa namoonni ajaja mana murtiin ala hidhamanii jiran jiraachuu quba qabna. Mirgi wabii eegamee fi haga yoonaa hidhamtoonni gadi hin dhiifamne akka jiranis beekna. Bakka tokko tokkotti immoo qabiinsi hidhamtootaa baay'ee yaaddeessaa akka ta'e hubanneerra. Magaalota naannolee tokko tokko keessatti hidhamtoonni akka dararaman odeeffannoon nu gahaa jira. Kunneen hunduu dhimmoota nu yaachisan waan ta'aniif itti dhiyeenyaan ni hordofna. Dhimma kanarratti yeroo garaagaraatti ibsas baasnee qaamolee mootummaa dhimmi kun ilaallatu waliinis dubbannee haga tokko bu'aasaa argineerra. Garuu ammallee dhimma xiyyeeffannaa barbaaduu fi yaachisaa waan ta'eef hordoffii keenya ittuma fufna. Manneen hidhaa Itoophiyaa gama dhiittaa mirga namoomaatiin kan kanaan duraarra fooyya'insa qabu. Qabiinsi hidhamtootaa haga tokko fooyya'aadha jedhamus ammallee garuu bakka hedduutti dhiittaan mirga namoomaa ni mul'ata. Hidhamtootaan wal qabatee dhimmoonni furmaata hin arganne hedduu waan jiraniif hordoffii keenya adda hin kunnu. ሰቶች እንዳሉ እናውቃለን እንከታተላለን ጥረት እናደርጋለን Hoomaan hawaannisaa baha Afrikaa deddeebiin weeraree miidhaa qaqqabsiisaa turee fi jiru jalqaba bara kanaatti Oromiyaa gama bahaa haga Shawaa bahaatti jiru weeraruun oomisha miidhaa ture. Hoomaan hawaannisaa kun tibba kanas Somaaliyaa irraas cehee marsaa lammaffaadhaaf Oromiyaa weeraree jira. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee Hoomaan hawaannisaa ji'a lamaan dura godinaalee Oromiyaatti mudatee ture miidhaa cimaa osoo hin geessisne to'atamee ture jedhu amma hoo Bizuu Warqolaanaatu dubbise. Naannoo Somaaliirraa gara naannoo Oromiyaarratti godina Baalee lamman jechuudha kan gada jira. Akkasumas Harargee bahaa fi Harargee lixaattis amma guyyaa lamaan kana gidduutti mul'atee jira. Kan Baalee bahaa fi Baaleetti mul'ate baay'ee cimaadha jechuudha. Kanaaf inni otoo qabeenya irratti bakki addaan geessisin karaa hundaanuu bifa tarkaanfiin fudhatamaa jira. Naannoo Harargee irratti amma guyyaa lamaan kana mul'ates jalqabnee irra rukutuu jalqabnee irra keessatti Harargee bahaa irratti rukutaa jirra. Harargee lixaa immoo iddoon jiru iddoon itti argamu sun baay'ee naannoo bosonaa fi akkasumas naannoo gammoojjii waan ta'eef sarbeeniin hojjetamaa isas rukunna. Kanaaf amma humna ol haala ta'uu kan jiru jechuudha. Marsaawwan amma dura turanii fi kan ammaa yoo wal bira qabnu yeroo oomishaatti wal qabatee miidhaa akkamii geessuu danda'a kan ammaa kuni? Amma haala qabatamaa naannoo Oromiyaatiin oomishni gannaa amma kan inni gahu waan ta'eef baay'ee guddaadha. Kanaaf irratti tarkaan fudhachuuf barbadeessuu irra darbee waan ta'u sun taphachuudha haala amma jiruuni. Kanaafuu gannas bonas badiinsa amma ta'e caaluu danda'a garuu badiinsa salphaa miti amma san geessisu. Hoomaan hawaannisaa kun naannoo Oromiyaatti oomisha qonnaa irratti miidhaa hammamii geessise hin beekamaa miidhaan inni waliigala geessise? Waliigala marsaa tokkoffaa irratti miidhaan kan ga'e Harargee lammanii kan waliigala oomishaaf oomishummaa keenya keessatti yoo ilaallu baay'ee guddaa miti. Waliigalaatti yoo ilaallu parsentaadhaan parsentaa tuqaa ja'a kan jedhu tilmaamaan ogeessonni tilmaamanii kan dhiyeessanii. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya asumarratti goolamnaa dabalataaf gara marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenyaatti goruun argachuu dandeessu. Qopheessituun Firaafoolii Dhugaasaa Hamzaa Huseeniin ture bara 2021 waan mishaa akka qabatee isiniif dhufu hawwinaa baga bara ceetanii ana